Banco
Adannoo maal jedhu dhageessuun mormachaa turtan? Adannoo dhageessaa jirru ajjechaan uummata Oromoo irraa gahaa jiru, barattoota irraa gahaa jiru, hidhaanis akka dhaabbatuu fi warri hidhaa jiranis akka hiikaman sana gaafachuutti adannoo akkasii dhageessuu jiru. Hiriira nagaa irraa kanarratti milkoomneerra jettee yaaddaa? Milkoomneerra akka gaarii milkoomnee jirra. Hiriira kana immoo kan qofa osoo hin ta'in kanaan duras gochuun jirra. Kan fuulduraatti immoo goona jechuudha. Ergaa qabdu yoo jiraate dhumarratti hanga bilisoomnutti, hanga Oromoon bilisoomnutti, hanga Oromiyaan bilisoomtutti falmii kana itti fufnan jira. Oromoon hundumtuu bakka jettan hunditti tokko ta'an jira. Tokko taanee ni bilisoomnan jira. Oromiyaan haa bilisoomtu. Galatoom. Maqaa keef maaliif bakka kanatti akka argamte? Maqaan koo Israa'eliin jedhama. Bakka kanatti argamuun koo muummicha ministeeraa dhimma alaa Teediroos Adaanoo kan jedhamu as dhufee jira. Inni kun misooma gochuudhaaf misooma Oromiyaa keessatti biyya Itoophiyaa keessatti babal'isna jechuudhaan uummata alaa wajjin mari'achuu dhufeen isa kanarratti. Ammoo isa kanaan mormuu dhufeen uummata otoo ajjeestanii misoomni hin jiru. Mirgi uummataa otoo eegamuu maluuti misooma jettanii maqaa misoomaatti labsitu garuu uummata ajjeesaa jirtu lafa isaarraa qote bulaa buqqaasaa jirtu. Sababii kanaaf jecha mootummaa kanaan mormuudhaaf dhufee jechuudha iddoo kanatti argamu. Dhaadannoo maal jedhu dhageessisuun mormachaa turtan? Uummata keenya lafarraa buqqisuun keessan haafu, uummata keenya ajjeesuun keessan haafu, barattoota keenya mana hidhaa jiran agadhiifamanii warra kanaan duraaniif immoo gatii baasuu qabdu isa jechuun dhaadannoo kanaan dhageessisaa jira. Hiriira nagaa irraa kanarratti milkoomneerra jettee yaaddaa? Baay'ee milkoomneerra. Baay'ee namatti tola. Waa'ee irratti hirmaatee tokkummaadhaan waa'ee uummata isaatii waa'ee barattoota Oromootiin falmachaa jira. Isa kana immoo addunyaa kanatti dhageessisaa jira sagalee keenyaan. Dhuma jalatti ergaa uummata Oromoo maraaf qabdu yoo jiraate? Ergaa guddaan qaba. Barattoonni Oromoo lafa jiraniiti hundumti isaanii ajabaatanii hakaanii harka olaa qabatanii mootummaa abbaa irree kanaa fi mootummaa ijoollee keenya ajjeesaa jiru kana mootummaa qote bulaa buqqisaa jiru kanaa fi hin garboominaa ammayyuu tokko ta'a jabaadhaan nusiuni wajjin jirra sagalee keessan dhageessisuudhaan boodatti hin deebinu amma humna keenya sin bukkee jirra jechuudhaan dubbadha. Baay'ee galatoom. Bakka kanatti argamte? Sabarra bakka kanatti argamne yeroo isaan maqaa investimentii wal ga'ee godhataa jiru. Nutis kana mormuu fi hiriira nagaa kana godhannee jechuudha. Dhaadannoo maal jedhu dhageessisuutiin mormachaa turtan? Dhaadannoo nuti dhageessaa ture yeroo isaan wayyaanee yookiin immoo ajjeesaa jiru barattoota keenya ajjeesaa jiru barattoota ajjeesuun haa dhaabbatu jennee hiriira nagaa dhageessaa ture jechuudha. Hiriira nagaa kana irratti milkoomneerra jettee yaaddaa? Sirriitti milkoomneerra. Dhumarratti ergaa dabarfachuu barbaaddu yoo jiraate? Ergaan dabarfachuu qabu wayyaanonni biyya adda addaarra deemanii akkas wal ga'ee yeroo godhatan Oromoon biyya maraarra jirtan hiriira nagaatti baatanii rakkoo keenya akka ittiin himtanii fi addunyaatti akka beeksisanii fi isinitti himna. Galatoomtuu. Maqaa kee fi maaliif bakka kanatti akka argamte naaf ibsi? Bakka kanatti maqaan kiyya Kadir Gujii jedhama.
jiru irraa yookiin bakka bu'eetiin bakka kanatti yookaan mootummaan Itoophiyaa yookaan Dr. Adaanee Ministeer Adaanee kan jedhamu as biyya kana waan dhufeefi kanaaf uummanni Oromoo asitti baanee fi mormii isaatii fi asitti baane mootummaan Oromoo yookaan ajjechaa fi yookaan gurgurtaa yookaan lafa biyya keenyaa ummata yookaan barnoota keenya ijoollee barataa keenya furchisiisanii yookaan fixanii kan jedhamu mormii saniif. Dhaadannoo maal jedhu dhageessisuun? Dhaadannoo kan maamma dhageessifnu dachiin Oromoo akka gurguramne uummanni Oromoo kan ajjeesaa jiran akka dhaabbatanii kan hidhaa jiru akka nu dhiisanii kanaaf dachii keenya immoo kan gurguruutti jiranii akka irraa dhaabbatanii ajjechaan uummata Oromootitti deemaa jiru akka nurraa dhaabbatu kanaafuu dhiibbaan uummata Oromootitti yookaan ajjechaan jumlaa akka nurraa dhaabbatu kana mormii fi biyya kanatti asi mootummaa kanatti asirraa amma mormatitti jira. Hiriira nagaarraa kana irratti milkoofneera jettanii yaaddu? Baay'ee milkoofne jedheetiniin jaalaan gammada. Baay'ee gammada. Milkoofne jedhee gammada. Dhumarratti ergaa nama maraaf qabdan yoo jiraate? Ergaan uummata Oromooti dabarsu afaan tokko akka taanu hunda tokkoanii akka morman. Mormii kana bicha osoo hin taane manni keenya miidhamutu jira, manni keenya biyya gadhiisee baqatutu jira, dachii irraa baqatu jira, dachii irraa godaansitu jiranii. Kanaafuu iyyuu diina hagana ga'u kan ammoo ofirraa kabaasuu ni dandeenyu afaan tokko ta'uu qabna. Afaan tokkochaan hunda tokkoon mormachuu qabna, biyya keenyaaf du'uu qabna, qabeenyaanis hunda keenyaanis uummata keenyaaf bakka bu'uu qabna. Uummanni hundinuu afaan tokko ta'eetiin lolachuu qaba, mirga ofiitiif mormatuu qaba, mirga ofiitiif du'uu qaba. Baay'ee galatooma. Akee fi maaliif bakka kanatti akka argamte? Maal jechuun dhaadannoo keessan dhageessuu isaa turtan? Dhaadannoo keenya barattoota Oromoo eebbaa Oromoo lafarraa buqqisuu barattoota barumsarraa ari'uu dhaabbatu jecha dhaadannoo kana dhageessisaa oolu. Ergaa qabdaa aduma Ergaan qabu Oromoon bakkuma biyyuma jiran wayyaanota gaafa walgahii godhan salphisuu qabu walgahii irraa ari'uu qabu. Kanadha ergaan kiyyaa. Baay'ee galatoom. Saba Oromoof. Baay'ee galatoom. Akee fi bakka kana maaliif akka dhufte naaf? Maqaan kiyya Massuun jedhama. Hiriira kana irratti hirmaachuu kan dhufe Noorgee keessatti wayyaaneen seminaara investimentii balaaleffachuuf dhufe.
Chifte yeroo duutuu dubbiin boore taate. Dubbiif jibba malee kabajaan argattu dubbiin boore taate. Biyyee jedhamee yoo aadaan qixxaawu bulkuun bollaa ka'ee yoo ta'uu wayyaantu siidaan minilikis kan nurra dhaabbatu. Maqaa kee fi maaliif bakka kanatti akka argamte? Kan isaan baananii dubbiin boore taate. Abbaa kee jeesanii reeffa isaa baaranii dubbiin boore taate. Reeffa isaa dhiitanii isa xiqqeessanii jalan qofaan olee seenaa isaa haalanii tokkummaa isaa kamii kan isaaf jootanii biyya qabdaa ka'e.